Kun Maraan Miidiyaati. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenyaa, kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan waqtaawaa garaagaraa qindeessee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessan. Egaa akkuma waadaa isiniif galletti guyyaa har'aa kana tokko jennee odeeffannoowwan idil addunyaaf biyya keessaa qindeeffannee isin biraan ga'uudhaaf yaadnee jirra. Isinis hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan kanneen qindeessuudhaan kan isin biraan ga'u an Joonsii Ayyaanaati. Hordoftoota keenyaa, dhimmoota gurguddoo guyyaa har'aa qabanne keessaa inni jalqabaa dhimma TV Jooshuwaa BBC'n gabaasee ijoo dubbii ta'ee jirudha. Waldaan TV Jooshuwaas dhimma kanarratti deebii kennee jira. Gaggeessitoonni waldaa Kaatolikii murtoo gaggeessaan olaanaa waldatti Poop Firaansis dhimma gaa'ela saala wal fakkaataa akka eebbisaniif dabarsan irratti mormii kaasanii jiru. Magaalaa Finfinneetti hojjettoota qormaata ga'umsaa fudhatan keessaa harka walakkaa gaditu qormaaticha darbee jira. Odeeffannoowwan kanneenii fi kan biroo qabannee jirra. Hanga xumuraatti waliin turaa isiniin jenna. Magaalaa Finfinneetti manneen hojii mootummaa keessaa hooggantoonni fi dursitoonni garee qormaata madaallii fudhatan harka 34 qofatu qormaaticha darbee jira. Hojjettoonni kunneen Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Barnoota Kotobeetti qormaaticha kan fudhatan yeroo ta'u, qormaaticha ni fudhatu kan jedhaman hojjettoota 15,151 turani. Haa ta'u malee hojjettoonni 10,257 ta'an qormaaticha kan fudhatan yeroo ta'u, kanneen keessaa kan darban namoota 5,095 qofadha. Hooggantoonni sadarkaa garaagaraa qormaaticha fudhatan 4,213 yeroo ta'an, kanneen keessaa 1,422 qofatu qormaaticha darbee jira jechuun kan gabaase ETVdha. Ulfa baasuun sababa du'aatii dhala namaa isa hangafaa akka ta'e qorannoon ifoomsee jira. Kiristiyaan Tuudee akka gabaasetti bara 2023tti gochi ulfa baasuu miliyoona 44 ol geggeeffamee jira jedha. Ulfa baasuutti aansuudhaan kan ilmaan namaa galaafachaa jiru dhibeewwan daddarboo hin taane yeroo ta'u, bara darbeetti qofa namoonni miliyoona 13 dhiyaatan lubbuun isaanii darbee jira. Akka gabaasa kanaatti kaanseriin namoota miliyoona 8, sigaaraa xuuxuun namoota miliyoona 5, alkoolii gargaaramuun namoota miliyoona 2 ol akka galaafatan ibsamee jira. Kana malees dhibeewwan akka HIV, balaa tiraafikaa, of ajjeesuu dabalatee dhibeewwan garaagaraa sababa du'a ilmaan namootaati jedhameera. Gochi ulfa baasuu miliyoona 44 ol geggeeffamuun ammas yaaddoodha jedheera. Faransaayatti dargaggeessi ganna 34 ifatti ilaalcha sodomummaa qabu yookaan geeyitee ministeera muummee ta'uu muudamee jira. Pirezidaantiin biyyattii Emmanuel Macron nama ganna 34 Gabriel Attal kana muummee ministeeraa gochuudhaan muudanii jiru. Gabriel Attal seenaa biyyattii keessatti nama yeroo jalqabaatiif ilaalcha sodomummaa isaa ifatti mul'isee of beeksisee jiraatuu fi aangoo guddaadhaanis muudamee jiru jedhameera. Attal muummee ministeeraa Elizaabeet Boon kan erga muudamanii ji'a 20 qofa aangoorra turuudhaan aangoo gadi dhiisan bakka bu'as jedhamee gama. Gabriel Attal yeroo ammaa kana ministeera barnootaa biyyattii ta'uudhaanis tajaajilaa jira jechuun kan gabaase The Guardian. Hordoftoota keenya, amma odeeffannoo bal'inaan irratti haasofnu nutti darbina. Dhimma TV Jooshuwaa BBC'n gabaasee ijoo dubbii ta'ee jira. Waldaan TV Jooshuwaas deebii kennee jira. BBC'n qorannoo waggoota 2 darbe qoradheera jedhuun TV Jooshuwaa yakkoota adda addaa kan akka gudeeddii, reebichaa fi sanaan kan wal qabataniin raawwachaa ture jechuun himee jira. Yakka gudeeddii fi gidirsuu kana waggoota 20 darbaniif raawwachaa turuusaa kan ibsu gabaasni BBC kun yakka kanneen mooraa waldaasaa keessatti gochaa ture jechuudhaan ibsee jira. BBC'n gabaasa kana dubartoota mooraa sana keessatti miidhaan irra ga'ee ture jedhus dubbisuudhaan kan qindeessee fi isaanis yaada isaanii yeroo kennan rakkoo ulfaataa keessa akka turan dubbatu. Dubartiin biyya Ingiliz tokko nuti akka nama jannata keessa jirutti ilaalamna ture, garuu jireenya nuun jiraachaa ture jireenya gaannam wajjin wal fakkaatudha jechuudhaanis yaada ishee BBC'tti ibsitee jirti. TV Jooshuwaa irratti komiin kan ka'e inni kan biraan ammoo dubartoota humnaan gudeedee yeroo isaan ulfaan ammoo dirqisiisuudhaan akka isaan ulfa baasan gochaa ture kan jedhudha. Himata kana birattis dhimmi bara 2014 gamoo inni ijaarsaa ture jiguudhaan namoonni 116 duunis amma irra deebiidhaan dhimma ijoo ta'ee dubbatamaa jira. Gama biraatiin waldaan inni hundeessee keessa tajaajilaa ture yeroo ammaa kana haadha warraa isaatiin durfamu komii kanaaf deebii kennee jira. Dubbi himaan waldichaa Obbo Daaree Adejumoo dhimma kanarratti ibsa kennaniin gabaasni dookumentarii fiilmii BBC'n hojjetee waan hin jirre oduu qilleensarraati jedheera. Namoonni intarviiyuu sana keessatti qooda fudhatanii fi akka miidhamtootaatti dhiyaatan miseensa waldaa isaanii akka hin taanee fi itti yaadamee waan qindeeffamedha jedhee ibsee jira. Tajaajilli oduu Naajeeriyaa gama isaatiin gabaasni BBC dhimma wal falmisiisaa fi yaada abaarsaatii kan TV Jooshuwaa irratti dubbatamee jedhee jira. Akka ibsa waldattiitti ogummaan gaazexeessummaa duudhaa fi qajeeltoo mataa isaatii qaba. Haa ta'u malee BBC'n duudhaawwanii fi qajeeltoo ogummaa kanaan alatti hojii kana hojjeteera jechuun komatanii jiru.
Dubartoonni har'aa gadi ba'anii miidhamneerra jedhan waggoota amma kana keessa turanii erga inni lubbuun darbee tasa dammaqanii qalbitti deebi'an immoo oduu akkasii kanaaf gowwaa qofatu gowwoomfamu malee haasaan kun dhugaarraa kan fagaatedha jechuudhaanis ibsanii jiru. Yeroo inni waggaa 20 guutuu mooraasaa keessatti dubartoota amma kana wajjin sagaagalu haati warraasaa callistee ilaalaa turte gaaffiin jedhus deebii barbaadaa kan jedhan dubbii himaan kun gabaasni dhiyaatee kan miira keessa nama galchu waan hin amansiifne kan hin hubatamin hojii seexanaati jedhaniiru. BBC'n immoo yakka inni hojjetee tureef gaafatamni seeraa jiraachuu qaba jedheera. Gabaasni kan BBC MyJoy Online tajaajila oduu Naayijeriyaati. Gaggeessitoonni waldaa kaatolikii murtoo gaggeessaan olaanaa waldattii Poop Firaansis gaa'ela saala wal fakkaataa akka eebbisaniif dabarsan irratti mormii kaasan. Gaggeessaan waldaa kaatolikii kun nuti hundumti keenyayyuu ijoollee waaqayyooti. Kanaafuu fedhiin saala wal fakkaataa yakka miti jechuudhaan luboonni isaanii waldaalee keessatti cimdii saala wal fakkaataa akka eebbisan ajaja dabarsanii turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee gaggeessitoonni waldattii Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa keessa jiraatan mormii qaban dhageessisaa jiru. New York Times akka gabaasetti murtoo darbe kanarratti falmiin cimaan gaggeeffamaa jira. Gaggeessaan olaanaa waldattii murtoo kana haa dabarsaniyyuu malee gaggeessitoota, tajaajiltootaa fi amantoota waldattii biratti fudhatamaa akka hin argatiin miidiyaaleen gabaasaa jiru. Yaada gaa'elli dhiiraa fi dubartii gidduutti qofadhaa jedhus cimsanii qabatanii jiru jedha. Gaa'ela dhiiraaf dhiira, dubartiif dubartii gidduutti ta'u eebbisuun wanta cigaasisaa ittiin mormameef beekamtii kennuudhas jedhaniiru. Barsiisa waldattii bu'uura wangeelaatiin dhimma gaa'elaatiif jirus kan faalleessu akka ta'e ibsaa jiru. Franklin Graham gama isaaniitiin Poop Firaansis waan waaqayyo cubbuudha jedhee eebbisuuf aangoo tokkoyyuu hin qaban jedhaniiru. Gaggeessitoota amantii fi lubootaan eebbifamuun adabbii dhufu jalaa na oolchi jettee hin yaadin kan jedhan Franklin Graham Poop Firaansis dabalatee eenyuun keenyayyuu wanta waaqayyo cigaasisaadha cubbuudhas jedhe qulqulleessuu hin dandeenyu jedhaniiru. Carraan guddaan tokko jiru waaqayyo waaqa cubbuu namaa namaaf dhiisudha. Gara yaadaaf fedhii keenyaatti haala mijeeffachuu caalaa gara yaada waaqayyotti deebinee karaa sarara yoo buune cubbuu keenyaafis dhiifama yoo kadhanne inni nuuf hin dhiisaa jedhanii jiru. Amantii keenyas beektota macaafa qulqulluu gaggeessitoota amantii fi tajaajiltoota irraa osoo hin ta'in ilma waaqayyoo Kiristoos Yesuus irraa godhachuu akka qabnus kaasaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan qindeeffannee guyyaa irraaf isin biraan ga'uuf yaadne kanneen hangamaa turan. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isin jenna. Kun Maraan Miidiyaati.